Maaloo yaa Yihuudaa maaf garaa jabaattee akkamiin gooftaa kee dabarsitee laattee qarshii 30 fi gooftaa dabarsitee fayyisaa addunyaa warqeen jijjiirratte akka seexanaatti maaf garaa jabaattee oolmaa siif ooleenii maaf kana deebistee isas filatee kan saasi taasise otoo sittiin qusatiin hundaa si badhaasee osoo sittiin sassatiin hundaa si badhaasee akka amanamtoof qarshii si qabsiisee keessa kee hubatee qarshii si qabsiisee jaalala qarshii akka dhiistuu achiin si barsiisee osuma si beekuu inni kan si dhiisee hojii ati hojjettu hundumaa ni obsee osoo isa hattuu inni yoom si qaanessee duuka bu'oota fulduratti yoom ifa si baase akka homaan beeknee innoo ni callise dubartiin shittoo qabdee gara gooftaa dhufnaan imimmaan hin dhiqxee miila isaa dibnaan ati kana hinaaftee maaliif ta'e jettee osoo gurguramee jechuudhaan dubbatte warra hiyyeessotaaf osoo ta'e jettee qarshicha waan qabduuf irraa hatuuf jettee akka hiyyeessaaf nahee ati of fakkeessitee amma inni si gahu qarshicha tilmaamtee inaaffaa garaa kee ifatti dubbattee maaloo maali garuu maaf badii filattee gooftarraa barachaa maaliif duudaa taatee ifaaf filatamtee maaf dukkana taatee jireenyaaf waamamtee maaf du'a filattee Kiristoos dabarsitee laachuuf akkamiin murteessitee hojii isaallee laalee maaf garaas sinna'u maaf jechuu dadhabdee badiinna haa ga'u ani gaabbe jechuu maalumaaf dadhabdee muktillee afaan baastee kadhattee si dadhabde maal ta'a jetteeti waan gaarii yoo dalagde lapheen kee yoo cabee gaarummaa si yaade maaloo yoo ta'uu dhiisteeyyuu ati nama badee gooftaa wajjin deemaa maaf garaan si gogee maalumaaf si didee maaf garaan si dhiigee garaa jabinatti kan didee si fiige maaf didee si fiige akkamiin lapheen kee danda'ee callisee waggaa 3 guutuu isa si barsiise hojii raajii hedduu inni sitti agarsiisee osoo adda sin fo'iin hundumaa dabarsee garuu ati qarshiidhaaf jettee diinaan walii galtee dabarsitee laachuuf isaaniif mallatteessitee qarshii 30tti gooftaa kee geeddarte uumaa samiif lafaa Kiristoos gurgurte qarshii kas fudhattee isa qabsiisuuf dhuftee akka nama nagaa gara isaatti deebitee kana isa qabaa jechuuf dhuftee isa dhungattee mallattoo laachuudhaaf akka mari'attee ayyaa nagaa kee nagaa ishee badduu nagaa Kiristoosiin dabarsitee laattu kan gooftaa dabarsee warra diinaaf laattu akka dursa himee eenyu akka salaatu isin keessa jiraa kan dabarsee na laatu jechuun ifa baasee yoo inni dubbatu osoo inni si beekuu atis osoo beektu ana ta'a jettee ati kan dubbattu eenyuuf fakkeessuu fi inni yoo ni beeka uumaan samiif lafaa abbaa hunda beekaa ati garuu of dhoksuuf akkasis yoo jettee eenyu goyyomsuu fi maaf of goyyomsitee seexanicha ati gara kee simattee hojii seexanichaa maaloo maaf raawwattee mootii samiif lafaa gooftaa dabarsitee akkam qarshii jaalattaa Kiristoos caalchiftee nama lapheen duudaa maaloo maaliif taatee waggaa 3 guutuu isa wajjin jiraattee hojii waaqummaa isaa hundumaa agartee maaf lapheen si gogee kana hunda dabartee fayyisummaa isaa atoo agarteetta raajii hojjechuusaa atoo ilaalteetta dhibamaa fayyisuusaas ijaan ilaalteetta duudaa gurra banuu isaa agarteetta jaamaa ija banuu isaas ilaalteetta dhukkubsataa fayyisuu isaas agarteetta
du'aa boolla kaasuu isaa agarteetta. Maaluma nagarree hundaa agarteetta. Maaluma nagarree hundaa agarteetta. Anaaf lapheen si gogee maaliif dhagaa taate? Ati akkamitti Yesuus Kiristoos dabarsitee laatte? Mee maali deebiin kee kan ati kaawwatte? Homaas deebiin qabdu nus sirraan barbaannu. Gara jabeenyadha kan sirraa barannu. Gara jabeenyadha kan sirraa barannu. Kanaaf waa'ee kan kee ni dhiisna naasofnu. Qarsicha si nyaanne boodara ni gatte. Jarris fudhachuudhaan lafa dhiigaa jechuun ittiin ni bitate. Jarris fudhachuudhaan lafa dhiigaa jechuun ittiin ni bitate. Qarshii akkas hin gattuuf gooftaa dabarsite. Tolenni haa ta'u gaabbimmaan deebine. Tolenni haa ta'u gaabbimmaan deebine. Badii hojjechuu beektee maaliif hin gaabbine? Achumaan baduurraa maaliif hin deebine? Maal garaan akkanaa kan gaabbillee dide? Osoo carraa qabuu ati maaliif diddee? Muktillee afaan baastee gorsitee dadhabde. Arjummaa Waaqayyoon fayyuu maaliif diddee? Arjummaa Waaqayyoon fayyuu maaliif diddee? Ati ogummaa keetiin gannatii galuu feetee isa dura du'ee wajjin gala jettee. Ogummaaf fayyanneen gara si ol buutee. Irbaata ibiddaa filannoo keen taate. Osoo carraa qabduu carraa ofitti cuftee. Arjummaa Waaqayyoo hubachuu dadhabdee. Laphee gaabbii illee maaloo maaliif dhabdee? Gara jabeenya keen jiruu kee golobdee. Gara jabeenya keen jiruu kee golobdee. Egaa ammas jennee si komachuuf miti. Nuuf barumsa ta'ee akka hubannuuf nuti. Adaraa yaa gooftaa ati nuun gatiini. Nu ijoolleewwan kee nun irraanfatiini. Jaalalaan nu tiksi arjummaa keetiini. Laphee akka Yihuudaa namuuf hin laatini. Sinis obbolootaa gooftaadhaaf bitamaa. Laphee akka Yihuudaa sin hin qabaatina. Laphee akka Yihuudaa sin hin qabaatina. Jaalala qarshiitiif gooftaan dabarsina. Jiruu biyya lafaaf gooftaan dagatina. Waaqayyo caalchisuun homaan jaalatina. Wanta sin hin fayyadneef laphee hin laatina. Amantaan jabaadhaa murteessan cimina. Hunduu waliin taanee amma dhumaa cimnaa. Kaayyoo mammuu keenyaa galmaan ni ga'annaa. Fedha isaan jiraannee gooftaa gammachiisna. Fedha isaan jiraannee gooftaa gammachiisna. Yaa Waaqayyo ati jaalala kee nurra bulchi. Eegumsa keetiin badiirraas nu oolchi. Deemsa Yihuudaarraa Waaqayyo nu abaraaru. Ameen.